ni dubbifatullee macaafa kana hojii kooti jettee dubbifatti. Dhiironni shubbisuu malee dubbisuun beektu dhiironni kiristaanaa gumaataman zimbuloo neenderende wayide dhaan qamisii babbaqaqaa hudduu laalee bare itti ulfaata. Kanaaf kiristaanonni dhiirotaa kara islaamummaa yoo dhufan itti jabaata. Halkan sagada kana waqtii 5 eegdee qulqullina kee eegdee sagaduun itti ulfaata. Dhiirota kiristaanaa tokko tokko nu biratti garuu hanga mana fincaanii seentuun qaama kee dhiqatte. Xuriin illee sirratti hin argamu. Akka saayinsiitti illee qulqullina si barsiisa islaamummaan. Yoo hammaama seentu qaama kee dhiqattee akka warra kaanii sooftiidhuma qofittiidhaan akkana xaragattee ofirraa qoorsiteen baata. Hin dhiqatta. Istinjaa kan jedhamu jira. Hin godhatte. Waqtii 5 hanga dhiqattuun yoo fincaatte qaama kan kee istinjaa godhattee of qulqulleessite. Fuulli kee illee nuura qabaata. Maaliif waqtii 5 gizee guutuu dhiqatte. Namni akka saayinsiitti illee qulqullina isaa eeggatu fayyaan isaa baay'ee intini. Namni garuu sooftiidhaan mana fincaanii seenee sooftii qofittiidhaan xaragatee yookiin intini jedhu akkamitti ta'a? Kanaaf kara fayyaa keessaniitiif iyyuu islaamummaan isiniif bareeda. Ispoortiidha sammas. Ispoortii iyyuu mana jiimii seenuu sin barbaachisa. Islaamummaa waa hundaa si fayyada bar. Yoo guyyaatti yeroo 5 jilba qabattee ol jettee jettu qooda teessee biiraa dhugdee intini jettu yoo kaatee guyyaatti waqtii 5 salaata salaattu ati ispoortii hojjetatta. Faayidaa dhuunfaa sin argatta rabbiinis waan gaarii hojjetaa jirta jechuudha. Boorcii yoo qabaatte sagada yeroo hunde yoo sagadda ta'e boorciin daaraa sirraa ta'a. Maaliif warri kiristaanaa baay'een isaanii boorcii hammana ga'u baatanii taa'u. Taa'ool waan hin jirre kana walitti lallabu biiraa jaraatiin intini ta'u. Biiraa dhuguunis achitti halaala jaraaf. Intini biiraa kana cabbasanii waan hin jirre kana intini aamin jedhanii leellisaa ooludha. Nu biratti garuu waan rabbi si dhowwe jira. Waan rabbi si eeyyame halaala kan kee qofa fayyadamtaa jechuudha. Akkasitti isinitti himna nuti. Kanaaf yaa warra kiristaanaa dhiironni yoo rabbi sammuu isinii bane dubbisaatii kottaa kara jannataa. Shamarran keessan garuu rabbiin jaraaf haraafisu. Jarri dhugaa barbaaddi waan akkasii kana baay'een tiniin jettu jannata galuu feeti shamarran kiristaanaa. Dhugaa rabbi shamarran kiristaanaa gobozii. Maal jechuudha? Namni tokko bicuusii ka'ee jecha tokko jennaan abjuudhaan iyyuu waaqayyoon itti mul'ate annabiyyiidha jedhee waldaa tokko banata achi iyyuu ijoollee walitti guuree maal amma wanti kun hin jedhee hunduu mataatti waldaa dhuunfaa banateetuma zayitii nagadataa ooluudha bar warri dhiira kiristaanaa pheenxee kun. Maali nabiyyii kumaatamatu harcaa oola boo isin keessaa? Nabiyyi anas Yesuus natti mul'ate nabiyyii ta'eera. Akkana ta'e nabiyyii maal isa? Keessan kun immoo nabiyyiin hin baay'atare. Duriyyeen abbaan arge ka'eetu mantiin jedhee abjuudhaan hin argee nabiyyii ta'een jira waan ta'eef jedhee waldaa yoo banat ati jala teessee aamin jettaa? ጥሩ አይደለም ንቁ መንቃት አለባችሁ ijoolleen kiristaanaa ofitti deebi'a duruun fattanii waan mormina ምን አይነት ናቸው በጣም ያናድኛል ummata of hin beekne dam'an arraba amma waan hin jibbaa keessanii sin arrabsuun seenaa waan hin sin jaalladhuufan jahannamarraa walan bifachuun sirriidha jecha dhufan dhaamsa isinii dhaamuu jira akka abduu seet ergamaa rabbii arrabsuun keessan Yesuusii waaqa isinii gochuu hin danda'u tola koomentiin of hin dadhabsiisinaan isiniin jedhan bar hin aarinaa ijoolleen keenya nabiyyii keenya otuu hagam arrabsanii wanti jarri rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam kan rabbiin kabajee ergamaa dhumaa godhe isa erga xiqqeessuu danda'an hin jiru rabbi Muhammad akkana godhe Yesuusii waaqa isinii gochuu hin danda'u rasuula arrabsuun isiniin jedhe bar dhugaan isiniin jedha rasuula rabbii arrabsuun Yesuusii waaqa gochuu hin danda'u jecha dhumaati kun waaqa sadii walitti daatanii waaqa tokko gootaniif nutti yoo fiddan fudhachuu hin dandeenyu hafuura fudhannamoo ilmoo fudhannamoo abbaa fudhanna nuti jira keenya abbaa fudhannamoo hafuura fudhannamoo ilma isa dhalate sana fudhannaadha bar waaqa yoo fudhachuu barbaanne tokko fudhachuu barbaanne dhugaa dubbachuuf maali ummanni akkanatti jaahila taatanii jiraachuun kun isin hin corrobu jaahilummaa keessaa baha jaahilan ta'inaa please yoo wangala guutuu bante keessaa bakki ati kiristaana ta'e jannata galtaa jedhu tokko hin jiru yookiin jireenya bara bara argatta kiristaana yoo taate jedhu hin jiru quraana keessa yoo dhayte inna ad-diina inda Allahi al-islaam amantiin dhugaan fudhatamaan rabbiin biratti islaamummaa qofaa isa qabadhu siin jedhe isa kan fudhatame ati isa rabbiin bira ajajne dhufe moo isati yaada mataa keetii falasifaa goote akkana ta'e naaf du'e naaf fannifame maaloodhaaf naamin jettee ofii sammuu keetiin of cinqitee uummattu sana fudhatte yoo achi dhayte ومن يبتغي غير الإسلام دينا نمني أمنتي إسلام ما دان على جرت هردفه إني فدا ما هن قبض ورا خسارة الرئيس إنجيل القرآن وان قال كيس أمونا من كريستان ما دان على هردفه
warra kasaare yookiin amantii fudhataman qabnee miti kan jedhu hin jiru wangala guutuu yoo ban Yesuus Kiristoos ittaman ni fayyita ittaman na dhugaadha Yesuus Kiristoos ergamaa bara durii ummata Israa'el hoolota badan barsiisuudhaaf dhufe lafarra ture waggaa 30 jiraate hojii isaa jalqabe Yahudonni akkamitti ati dhuftee waaqa nuti intini jaltu nu barsiifta jedhanii isa fannisuudhaan waaqa kadhate waaqni kara samiitti ol fudhate hin ajjeesne jedhe kanuma bar Yesuus Kiristoos wanti inni godhan jiru mee sammuu kamtu waaqni ji'a sagal garaa keessa taa'e akkuma daa'ima kamiittuu haydii haadha haydiin beektuu mi dubartiin gaafa ulfaa daa'imni garaa keessa taa'e waan inni dhugu san ji'a sagaliif daa'ima garaa Maariyaam keessa taa'e haydii dhugaa ture gaafa dhalatu bakkuma nuti ijoolleen daa'imni gaafa dhalatu bakka siin dhalattu ni beektu achiin gadi ba'e sanuu gaafa dhalate immoo akkuma daa'ima kamiittuu harma hodha harma isa harma hodhuu qaba aannan hodhaa guddate erga immoo dhaqee guyyaa 8 guute akkuma ilma dhiiraa tokkotti haatii ilma isii kana girrazaa yookiin immoo kittaanuusa jedhan sana kittaaname mee nama ulaagaa kana hunda keessa darbe hayyee immoo erga immoo kittaaname ka'e jireenya jalqabe akka nama kamiittuu lafa kanarra hin nyaata hin dhuga namni nyaatu namni dhugu immoo mana fincaanii deemuusa barbaachisa nama waan kana ulaagaa kana keessa darbe hanga waggaa 30tti lafa kanarra jiraataa ture sanuu gaaf tokko guyyaa faasikaa haati isaatii fi Maariyaamii fi abbaa biddeenaa sanatti fakkaata kan Maariyaam waliin jiraattu maqaa sanaa barreessaa fudhatanii deemanii jennaan harkaa badeeyan achi keessa badee guyyaa 3 waaqa badeellee manatti galuu hin dandeenye fudhuu yoo abduseedhaan jette dhuguma ilmi namaa sirkaa fudhata guyyaa 3 badee jennaan aboo gurbaan keenya eessatti badeanii barbaacha kaan otuu barbaadanuu dhaqanii maskiida keessatti yookiin immoo wantinii keessatti argan taa'ee barumsa barataa ture hin dhaggeeffata sanu tukuratii godhe hin maraal waaqa akkasitti mana badee taa'ee achi keessa taa'ee namarraa barumsa baratu waaqa fudhadhu yoo siin jette dhugaa rabbi sammuu kamtu sii fudhate ande mee isuma dhuguma rabbi walitti na barnuti amantii akkuma loojikiitti yoo dubbanne amantuma keessaa bahaadi amantii waaqa akkasitti dhalatee qaama isaa kittaanamee guyyaa 8tti kittaanamee harma hodhaa guddatee maal jedhee jarri fudhatanii harka qabanii faasikaadhaaf deemanii naan badee barbaadamee taa'ee barumsa baratu waaqa fudhadhu yoo siin jedhe sammuun namaan fudhata ijoolleen kiristaanaa kun dhugaadha waa wangala hin beeytanu ammas hin dhugaa rabbiin isinitti hima hin beeytanuuf miira keessa galaattu otuu dubbistanii dhugaadhaaf durseen dhugaa isinii himaa jira ammas irra deebina Yesuus Kiristoos ani humna kootii homaa gochuu hin danda'u jedha atasii immoo Yesuus Kiristoos hunda uume inni fayyisaadha jireenya bara baraati ana malee karaan hin jiru jedhe maaloodha jettee asii yaa cofte Yesuus Kiristoos garuu afaan isaatiin ani humna kootii homaa gochuu hin danda'u wangala Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irra dhaqee dubbifataa jechuudha maal jedha Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada firdiin ani faradus qajeelaadha anoo yaada koo duuka bu'uu hin danda'u jedha wangalle keessa kun ishi bakka kanan fudhadhu yoo jette maal jechuudha ishi wangala mormita Yesuus mormita ati yaada mataa keetiitiin deemtaa jechuudha kanan fudhattu taanaan lakki ati Yesuus obdee jirta isa ati jette caala isa an jedhe sirriidha waan ta'eef ati waaqa jettee dirqiidhaan hudha qabdee waaqaan godhin nan kabajina dhugaa isinitti hima na kabajanii maal gootu mana bantanii bakka meeqatti halkanii guyyaa waan hin jirre haasaa wantaan dhugaan isinitti arrabsaan jiru bar si kabajinaa dhiisi amantii keenya wangalarra waan jiru dubbisuun amantii arrabsuu miti dhugaa walitti himna dhugaa isinitti himnee bakka nutti dheebulla waan ta'eef nun jaallatina si jaallannaa dhiisi maaloodha manaaminiidha please warri suuraa Yesuus jettanii namicha faranjii mataa shurubaa sana mana keessa keewwattanii jirtanus dammaqa hadhaa kaasaatii gadi baasaa caccabsaa yaada obbolummaati kun dhugaan isiniin jedhe suuraa nama faranjii maqaa isaa sanallee ni beektu seenaa isaa fiilmii sana hojjete amma lubbuun jira suuraa isaa mana keessanii Yesuusiidha jettanii ittiin sagadina nama faranjii lubbuun jiru ammallee duuneeyyuu namni kun sanafaa waaqa jettanii ummata sagadu kanatuyyuu waa'ee amantii beeka jennee isinitti jenna isin gorsin hanga isin dandeessan hanga isin fudhattan suuraa faranjii mana keessa keewwattanii rifeensa shurrubbaa Yesuus shurrubbaa ta'uudhaaf gurraacha ta'uu diimaa ta'uu maaliin beektu waggaa 2000 dura eenyaa beeka warri Yesuusii wajjiniin turantu jiramoo yeroo sana kaameraan jiramoo waan hin jirre manatti guurrattaniitiyyuu Yesuus Kiristoos jettee piroofaayilii keewwattee asii miskiinanti ni Maariyaamiin eessatti argitan warri amma mucaasii lapheetti hirkisiiftanii wajjiniin akkasoo cinqitan hin jiru kunis ስለዚህ እኛ እነግራችኋለን አከለለባ ተቆጥ እረዴ ብኔ ሲኒ ዱበና ይቹ አመስ እረዴ ብኔ ሲኒፍ ለለብና
illallamna nuti amma ijoolleen kiristaanaa yaadattee oode ani nan lallaba dhugaan isiniin jedhe isiniif an lallaba ammas dhaqaatii dubbifadhaa waan inni isinitti muragaa wajjiniin malee dubbadhu an wangela yohannis 17 sadirra dhaqaatii dubbifadhaa boqonnaa 17 lakkoofsa sadirra deemaa dubbifadhaa waaqayyo isa tokkicha dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraatiidha malee Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu isaa beekuun jireenya bara baraatiin jedhu wangela yohannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 yoo deemtanii dubbifattan waaqayyo isa tokkicha isa gaafa duraa otuu wanti tokkon uumamin dacheef samii kana uume sana isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergite Yesuus Kiristoos isa ergamaa ta'e isa dubbachuu jira isa beekuutu jireenya bara baraati malee Yesuusii waaqayyanii beekuu miti kan jireenya bara baraa namaa kennu kanaaf isinitti himna nuti wangala keessan isin caalaa haffazanee jirra waan ta'eedhaaf piliis dammaqaa daawaan xiqqoon qabdu duuriyyeerraan dhagaan jedhin dhaqii wangala kee banii dubbisii waan isin jedhu dhugoonfadhu kottu kara shaadaa ashhadu an laa ilaaha illallah jedhe rabbiin tokkicha haqaan gabbaramaa rabbiin tokkicha malee hin jiru hin dhalu hin dhalatu bakka waaqni dhalatu hin jiru hin dhalchus waan isaaf hin malle waan makhluuqni godhu waaqni dacheef samii uume kun makhluuqatti hin fakkeeffamu waaqni waan barbaadde ta'uu danda'a yoonaan jette waaqni waan barbaadde gochuu danda'a waan barbaadde ta'uu danda'a yoonaan jette sa'as ta'uu danda'a warri hindii sirrii jiru jechuudha maaliif waaqni waan hunda ta'uu danda'a yoonaan jette warri hindii sa'a waaqessu waan ta'eef sanas waaqumatu of jijjiiree sa'a ta'e yoo jette amma sammuu kamtu fudhata waaqni waa hunda hin danda'a garuu waan isaan malu malee sa'a ta'uu hin danda'u nama ta'uu hin danda'u waan ofii uume ta'uu hin danda'u makhluuqa jechuun makhluuqa ofii uumetti hin fakkeeffamu warri hindii sa'a waaqessu sa'a waaqessu waaqa kooti jedhanii waaqatu of jijjiiree waan hunda danda'uuf sa'a ta'e yoonaan jette hin fudhatta waaqni waan hunda danda'uuf makhluuqa isaatti fakkeeffame nama nyaatee dhugee rafee du'u nama akkasiitti of jijjiire yoonaan jette waaqni hunda danda'u otoo hin taane waaqni jijjiiramuu argisiisa kun kanaaf nuti waaqa jijjiiramu otoo hin taane waaqa waa hunda danda'u dachiif samii ajjeesuu fayyisuu kaasuu si jiraachisuu si nyaachisuu si obaasuu danda'u waaqa sina malee waaqa jijjiiramee nama ta'e ilmi namaa akka barbaade garaaf sa'atti jijjiiramee warri hindii kun waaqa keenya jettee waaqa situ miti waaqa jechuun Allah jechuun waaqni dhugaadha kan hin jijjiiramne kan makhluuqa ofii uumetti fakkeeffamu miti isiniin jennan haazaa khabiiral kabiir jecha hayyuuti kun inde waaqni waan hunda barbaade ta'uu danda'a waan ta'eef iyyuu namatti jijjiiramee jetta maaliif sa'a ta'uu dhiisire waan barbaade ta'a dhugaadha jarri hindii sirrii jiru naan jedhi warri sa'a waaqessaa jiru warri dhagaa waaqessaa jiru waaqni waan hunda ta'uu waan danda'uuf dhagaa ta'eef yoo siin jedhan hin fudhatta hin fudhattu kan kee qofittiisa nama ta'e jedhu sana keessaa fudhatta jechuudha ayhoon waaqni hin jijjiiramuudha wangala keessatti illee ayilla waawwaxam bofas ta'uu danda'a yoo barbaachisaa ta'e akkas taanaan bofti lafarra lootu kun namni bofa waaqessu yoo ka'ee waaqa kootu waan hunda danda'a waan ta'eef jijjiiramee bofa naa ta'e yoo siin jedhe hin fudhatta loojikumaa yoo deemne waaqni hunda danda'uun bofa ta'uu sana isan barbaachisu achi taa'e waa hunda ta'uu danda'a nuu jedhee fannifamuu dhufe yoo naan jette waaqni wanti inni dhufee fannifamuuf hin jiru inni waa hunda danda'a achi taa'e dhiifama gochuu danda'a ilma namaatiif cubbuu ilma namaatiif fannifamuu dhufe yoo jetta ta'e maal ajjaaf dhufee fannifamee of tuffachiise itti tufam achi taa'e dhiifaman godhu innoo hunda makhluuqa irratti humna jabaa qaba maal ajjaa tokkicha ilma isaa jaallatu sana fidee garabsiisee tubsiise erga abbaa dhiifamaa ta'e rabbi ghafuurur rahiim ka jedhu sana erga ta'e achuma samii gubbaa eddee isaaf malu kabaja isaarra taa'e dhiifama nuuf godhee badii addaamaniif hawwaan godhan nurraa haquu danda'a ture bar dirqama ilma isaa ergee ajjeesisuu itti tubsiisuu tuffachiisuu maal jechuu isan barbaachisu sammuudhuma dhugaatiin fudhachuu waan hin barbaanneef malee sin haadhaa khabiiral khabiir Allahu akbar alhamdulillah wallahi amantii sammuutiin jeeq qaxxitaadhuma kana dhugaasitti muqabaachuu keessaniif alhamdulillah jedhaa warra jala jirtan rabbiin filatee islaamummaa sii kenne si jaallata wallahi warri illee kiristaanummaa keessaa filatamtanii dhuftanii shaadaa qabataa jirtan rabbi waan si jaallatuuf dukkana sana keessaa si baasaa jira dhugaan siin jedha dukkana sana keessa teessee wuxxifatanii as ba'i ifat amantii qaxxitaa dhugaan siin jedha min aynati hizbin da'waa xiqqoon qabdu amma fakkeenyaaf laalii wallaggaa maal jechuudha jiisas lubbuu onnee jala tuultee koomintiidhaan of cinqitu piliis dhiisi goota koo jiisasiin hin jaallanna nuu jaallachuu keetiif galatoomi nutu garuu irra isin caalee yesuusiin jaallate isin amma koomintumaan sobdanii jiisasiyye jesuusiyye jettu malee maal akka ta'e ajaja isaa jalan deemtanu jesuusiin
Nu caala Yesuusin hin jaallattan koomentiin quba hin dadhabsiisin. I love you Yesuusiyye yenee maariyye jechuun Yesuusin jaallachuu miti. Yesuus jaallachuu jechuun ajajanni sitti hime sana Wangala Yohaannis boqonnaa meeqa ajajni Yesuus Kiristoos dhuguma Yesuusin jaallachuu kan argisiisu. Wangala Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 dhugoomsuutu Yesuusin jaallachuu argamsiisa malee koomentiidhaan I love you Jesus siifa wareegama lubbuu koo yenee miskin minaamin kun Yesuusin jaallachuu otoo hin taane maraatummaa sinatti argisiisa. Waaqayyo isa tokkicha isa Yesuus Kiristoos ati ergise beekuutu jireenya bara baraati hin jedha isatti hordofi kottu nu wajjin Yesuusin dhugaan jaalladhu. Dhugaan isin jedha. Dhugaa Yesuusin jaallattu yoo ta'e akka nuti musliimoonni dhugaadhaan jecha isaa dhugoomsine jaallannutti Yesuusin jaalladha malee koomentiin jiisasiyye I love you jechuu Yesuus jaallachuu siniif hin godhu. Haza khabiir al-khabiir. Min aynat nigaggir no he. Abeet ilaala abdusee. Viidiyoo warri waraabaa jirtan post godha haasaa khabiir. Viidiyoon kun namoota baay'ee bira ga'uu qaba haasaan abdusee kun. Mallamin jaahila tokko sammuu isaa keessa seene dhuguma jeequu danda'a. Inde Yesuus Kiristoos waaqa tokkicha kan waaqessu qabaada kan jettu sana sammuu sitti dhaga'ama. Dhaqxee wangeela ofii bantee dubbisti. Quraana dubbisuu jalqabdi islaamummaa fudhatti jechuudha. Poostii godhaa warri waraabaa jirtan haasaan akkanaa lafatti baduun qabu. Haasaa kitaaba tokko ba'uu danda'udha. Haasaan Dr. Abduseen haasaa ranadha. Nuti gaafa haasofnu haasaa dhaloota fayyadu. Yaa Rabbi kiristaanota keenya of barsiisi. Ende akkamitti namni lafumaa ka'eetuma Yesuusin እንዴት ይቻላል እንዴ? ባረከላህ ፊክ አላህ ይጠውር ዑምረክ አላህ ይባጥ ያዘውጀተ ሳሊሃን አሜን አሜን ቢፋም የጌታ ሰው ረቢን ወላሂ ዱጋ ዱበቹፍ ወነ ተመዱበቴ ዋን ዳሎታቲ ደርቡ ወሪ ወራብደን ፖስቲ ጎዳፊ አስረት ደበሌ እሞ ኦሳ ራጂቻ yondo gongoru badde jolle macaafara waan duraan laalee bira darbe natti fakkaata Yesuus Kiristoos gaafa tokko doonni garagalee dhaabatu nama sadi ta'anii duubaan dhaabatanii ennaan namni tokko duubaan karaa qamisa isaa tuqee jennaan eenyuun na tuqee jedhee garagalee nama gaafataa ture. Waaqayyo eenyuun nama duubaan tuqe illee beeku ture. Yondo gongoru badde osaa raajichaa 8:16 natti fakkaata yondo gongoru badde filis dhugaa dubbachuuf nama sadi ta'anii duubaan dhaabatanii Yesuus Kiristoos duubaanii intala wayiitti natti fakkaata duubaan tuqee jennaan as gargalee eenyuun na tuqee jedhee nama gaafataa ture. Namuma duubaan tuqee illee beeku jechuudha waaqayyo. Duubaan nama isa qabee jechuudha. Onnee nama tuqa bar haalli kiristaanonni keenya keessa jiran. Dhugaa dubbachuu fi waan nama Abduseen dubbachaa ture baxaamimatti akka malee waan qalbii namaallee cabsu waan ammoo kiristaanota kanas indee waan akkanaattu jira jedhee miira keessa illee galchuu. Rakkoon isaanii injifannoo hojjetamuu malee dhugaa barbaaduun isa nama mana awwalee kanatti gastii banatu ofii jaraatii wal guuranii ijoollee cal jettee muslimuma maqaa muslimaa qabatte ol galchuu yoo isin dubbachuu moot qabat hin dubbatin injifannoodhaaf injifatamuu qofaaf intineedhu malee dhugaa barbaachaaf gaafii sirrii nama dhaggeeffatanii hubannaa fatuun ta'an dubbisallee jallisanii. Asirratti mee yeroo takkitti Abdusee asirratti jara kenna kiristaanas ta'ee uummata musliimaas ta'ee ani waan quraana irra jiru yoo namni dubbate nan aarsu maaliif jennaani waan quraanaan alaa yoo dubbate si aarsa fakkeenya wanni macaafa irra jiru yoo Yesuus Kiristoos nama jedhe nama jennaani yoo Yesuus Kiristoos waaqa jedhe waaqa jennaani waan macaafa irra jiru dubbatuun ammoo wacaafaan ala baatee waan hin jirre irra kaayin malee waan macaafa irra jiru yoo dubbate arrabaa miti kan akkasitti hubadhaa maaliif jennaani namuu karaa sirrii waliin nuti akkuma nuti karaa yookaan ammoo agartee rabbi tokkicha jennee gabbarru kana ilma namaan gabbarinaa ilma dhiiraan gabbarinaa koottaa jalaa jennee dhugaa jiru wangeelumaan dubbataa jira namni kenna hundisa kun garuu arrabaa miti sinin jedhee asumaan goolabeen darbaa Abdusee wallahi ulfaadhu galatoomii anaaf sillee rabbiin waan galee kenna shaadaa qabachuu barbaadda obboleessa koo dukkana keessa akka rabbiin ifatti si baasu waan si jaallannuuf quba kee ol kaa'atu atu dukkana keessa jira kan amantaa nama arrabsu bannaate atu dukkana keessa argitee jara keenya mee namni 382 jecha an dubbadhe keessaa waan wangeelaan ala bahe amantiin an arrabse ni jira nagaa wajjin dubbadhu nama arrabsa tokko bari Abdusee yoon arrabse dhiifaman gaafadha jechan arrabse waan wangeelaan ala waaqa tokkicha isa Yesuus Kiristoos erge sana beekuutu jireenya bara baraati
ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jechee wangeela irraa dubbisuun arraba yoo ta'e maal jechaa turte jalqaba maal haasaa turte? Mee waan naasa irraa kana jettee warri kiristaanaa kun maal ta'ani jette? Maalin jedhe? Maal jechaa turte? Maal rikoordii godhaayyuu jechaa turte mini? Waan hin jedhee waan kiristaanummaadhaan yookiin waan wangeelli barsiisu kana dubbadhee sin arrabsa. Dhaggeeffadhu Abdusee waa tokko siin jedhaan. Eshi. Ani nama miidiyaa kanarratti illee yeroo dheeraaf si beeku. Sii gala? Taaptaabiitii kaasee amma gara amantaatti dhufuu keetiin kaasee jechuudha. Bareecheen si beeka. Ani TikTok irra kan hin dhufellee si waliin si yookiin si dura ta'uu danda'a. Sirrittiin si beeka. Long time. Dhugaa dubbachuuf waggaa 5 waggaa 6 duran si beekan TikTok irratti. Jalqaba taaptaabiin dhuftee achi dhiyeenya kanaati gara amantaatti seente. Diigalee. Afarsaasi akkasuma nan beeka. Dhiyeenyaan baree afarsaa akka keetti miti. Dhiyoo afarsaa waggaa tokko akkas ergan baree ansaa boodan haasaa garan keettiin dhufa. Amma ati dhugaa yoo dubbanne Abdusee hordoftoota 360 ol baattee dhimma amantaa namaa xiqqeessuu irratti yoo dubbatte amma gaarummaa qaba. Akkamii wal nuti? Wallahi gaarummaan qabu amantii namaa xiqqeessuun dhugaan siin jedha amantii namaa namni xiqqeessu maraataadha na biratti. Wallahi hin jedhiin ka eeshi ammati gastii irra turte gadda abbummaas wajjiniin yeroo haasaa turtan amma wallahi maaliif jetta Abdusee? Wallahi namni amantii namaa xiqqeessu mataan sirrii miti mana yaalaa dhaquu qaba yoo garuu waan dhugaa barsiise ayyee galatoon erga nama hubataa taate Abdusee. Anamma abbummaas sanarra jirta jedhee yaada si wayya jedhee yaada dhugaa dubbachuudhaaf. Laalaa isaan nama cimaadha nama quraanas waan guddaarra guddaadha isaan. Dhaggeeffadhu gaa. Cimaa jechuun yaa'u nama arrabsuutiin miti. Amma haasaa keessan keessatti ati jirta. Abdusee dullatti laguun argine afarsaa mayuutii qabaddaa seen xumura. Dubartoota laguun argine kan argite Abdusee jennaan ati immoo maal jette? Simmeetii keessa galteetti. Aboo mayuutii qabadhu ka afarsaa. Haasaan jira. Maqaa nama maal jetta qabaddu asee hin xumuraa gara keetti nan deebi'a rakkoo. Kunoo dhufanii jiru gaafadhu laala jiru. Viidiyoo itti baame Abu Bu'aaz ilaalaa haa ta'u. Isumaan barbaadu ture waggaa meeqa? Okay. Gaafadhu kenna Abu Bu'aaz kunoo jiru maal jedhanii arrabsanii Abu Bu'aaz kun amantii yookiin? Amantii siin hin jenne dubartii arrabsanii hin jedhe dubartii arrabse maali isin hin jedhu. Ati jechuun dhaabbadha kenna dhaabbadhume bakka hunda jechuun waan jedhe nageenyi siif haa ta'u. Ani islaamaati kiristaana. Dhiirti dhiirarratti viidiyoon na dalaydu wangeela irraa hin hojjaasu itti na hojjaasayi. Dubartoonni durboonni lafa kanarra jirtu obboleettii kooti naaf hundi isheeyyuu. Hin qabu obboleettiin ta'e tanumatti hojii dhalatti. Maaliif dubartiin obboleettii kooti haadha manaa kooti haadha kooti. Ati waan isin jedhe. Dubartiin haadha manaa kee miti. Ati xabaqaa looyera gartee dubartiiti waan ogummaa ta'eef beeku. Dubartiin haadha manaa kee miti hin jedhe. Takkumaatu haadha manaa kiyya malee dubartiin haadha manaa takka qofaan qabadha. Dubartiin biyya lafaa cuftee haadha manaa kee miti dubartittiin. Haadha manaa kiyyaa miti. Isheen ati fuute haadha manaa kee miti isheen tokkittiin. Takkittuma sani. Akkittiin haadha manaa kee teessi dubartii sanaati isheen laguun argitu. Yesuus Kiristoos maali dubartiidha maali? Laguun argituun jedhe amma waa'ee dubartii irra jirra. Laguun argitu isheen haati manaa kee. Sanin argiti taamota hojjaasa sanin argitu. Erga argiti ta'ee maaliif dullattii laguun argine jettee dubartii xiqqeessita. San seerri mootummaa abbaan fadhiisii na gaafatu waan jedhe ati abbaa amantiiti dhiiraan waa'ee wangeela kiristaanaa isaami. Viidiyoon sirratti hojjedhe viidiyoo dhimma dubartii arrabsiteedha mini. Waan bireetillee hojjette. Lemin tishashaalla. Aboo ani yoonii manyaati miti afaan Oromoon hojjaasa. Maali isa kana Oromummaan otoo sirraa calaqqisatee dubartii akkasitti arrabsita yoo isa kanaan na dhageesse. Isii qofaaf sagalee kamiin dhaabbata? Intala waan isiin naan jette qoo qabda. Viidiyoo ciramee argitee malee sagantaan hordofuu danda'e turte. Zeroo takka akka beekaa tokko taasone amma tasgabboonee miira keessaa baasne yoo haasone dubartii wanta barbaadde asiranya ወደፊት ይመጣል dubartii wanta barbaadde yoo siin jette akkamittiin dubartii laguun argine jettee arrabsitaate dubartii tokko. Intala nabiyyi yaa arrabsite na arrabsuu turte isiin viidiyoo muraasan qofa argite akkamitti anaan waan jette namni waan fedhe keessaa jira amma viidiyoo naaf yoo zaata kaasoo zaata akka guutuu tiktookii hin argitu. Osoo waan isa barbaadde jette
Tasanii Otoo isin wanta dhufte. barbaadde siin jette akkamiin ati dubartii dullattii laguun argina jettee arrabsita dubartii. Dubartii daangaa tarkaanfatee dhukkeen irraa kaasa laguu qofaa miti. Okkeeyyee. Dhukkeen irraa kaasa. Dhukkeen irraa kaasa dhiiraas. Tuuti wal qabsiisee dubartiin laguu argitu jedha seera Lewwotaa boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irraa kaafnee yoo ka dubbistu nu taate dubartiin xurooftuudha jedha. Yoo wanti isiin harkaan qabde illee xurooftu namni akka tasaatee harka isii tuqellee xuraa bakkeen isiin teettellee xurooftu manni isiin keessa teettullee xuraa wanti isiin harkaan qabde hundi xuraa'aadhaa jedha macaafatu jedha malee Abuu Mucaazii miti. Macaafni dubartiin xurooftuudha jedha akkam goota kenna. Macaafni qulqulluu waan dubartiin xurooftuudha jedheef Abuu Mucaaz kun macaafa qulqulluu argee dubartiin xurooftuu waan taateef arrabse jechuudha. Latti macaafa kan keetu dubartii arrabsee siin jedhaara. Jechuun amma kan irra jirru Abdul Fattah dhimma arrabsuu Inumaan arrabsinee siin jedhaara bar. Dubartii laguun argine yoo ka jedhaniin taate arrabaayyuu miti sababni isaa dubartiin laguun argine xurooftu miti ka yoo ka laguu argitu taate hoo xurooftu. Inumaa Ustaaz Abuu Mucaaziin arrabsine. Macaafni hoo maal jedheeniin dubartiin dhiigni irraa ba'u yoo dhiigni ka irraa ba'u taate xurooftuudha. Wanti isiin harkaan qabde illee wanti mee isin yaa dubbisu qoy. Macaafni qulqulluun ila jallisteen fudhatiin isheedha xurooftuudha otoo hin taane dhiiga ishee keessaa ba'u sanatu xuraawwaadha jedha malee. No isima jedha. Isheetu xuraawwaadha jechuu miti. Haa dubbisu malee viidiyoo baasee haa dubbisu. Atamma guyyaa torba Viidiyoo baasee nyaattu siree Abdul Fattah. kan ciiftuu dhiisi. Viidiyoo baasee dubbisa. Dhaggeeffadha. Jallisuuf yoo ta'e wanta karaarra jiru jallisuun ni danda'ama. Rakkoon No isimatu xurooftu jedha. Wallaahi anaa miti macaafa jedha. sammuu jallinaa yoo Anaami. yaadan akkasi. Kanaaf viidiyoo baasee isin argisiisa. Kanaaf amma qabattee dhuftetti fufi waan kana jecha Abuu Mucaaz kun dubartii jedhe sun gaariidha Mee sirriidha. kana dabalaa fi Ustaaz Ahmad. dhiifama Kanatti dabalaa. guddaa waliinii waan kana dhiisaati. Sagaleen koo No jira. no Ustaaz Ahmad tanatti dabalaa fi. Hin dabaltaa qoy Abdul Fattah rakkoon hin jiru. Himee Abdusse sagantaa qabattee dhuftee dhimma amantaa lamaanii irraa tiyaasaa mo'ote gama sanatti achi ce'a. Maaliif ennaan inni waan amantii hin beeku. Kennaan waan amantii waan beeku hin qabu. Waan oromummaas waan beeku hin qabu. Dhiisaasin haa jiraatu. Dhiisaa. Dhugumas jedha. Ayyee haa baratu kan barsiifna maal rakkoo qabaree haa taa'ee waa argu kun waan ta'eef akka argeen beeku. Jala taa'ee baratu gadi buusaa taap taapaa godhu. Wallaalaan beekaa namaan hin jedhu. Tana dhageeffatee kee abuu qoya an buusin haa dur. Kanaa dhageeffatu. Tigraawi wallaalaan beekaa namaan hin jedhu. Tigraawi. Muyitii qabadhu dhageeffadhu kenna. Maal jedhaa? Ayyee. Dubartiin saala ishee keessaa dhiigni ba'u hamma guyyaa torbatti yeroo garaa dhukkubbii isheetti namni ishee bira ga'us hamma galgalaatti xuraa'aa haa ta'u. Hattaan bar namni bira ga'ullee. Yeroo garaa dhukkubbii ishee kanatti wanti isheen irra ciiftu, wanti ishee irra teessu hundinuu xuraa'aadha. Namni iddoo ciisicha ishee iddoo ciisicha isheetti bu'es uffata isaa miiccatee dhagna isaa dhiqatee hamma galgalaatti immoo xuraa'aa ta'u. Miiccatee keellee qulqulluun ta'u. Erga miiccatee keellee maalu inni haga galgalaatti ima xuraa'a. Sirinnaa qabadhaa. Haga galgalaatti ima xuraa'a. Miiccatullee bar. Miiccatullee xuraa'ummaan irraan badu. Namni sun xuraa'ame. Sanaa dubbiste mini? Namni waanuma isheen irra teessetti bu'e uffata isaa haa miiccatu, dhagna isaas haa dhiqatu, hamma galgalaatti immoo xuraa'aa haa ta'u. Haga galgalaatti bar. Haga galgalaa namni isitti bu'e. Bakka isiin teessellee namni taa'e. Uffata isiitti illee namni bu'e. Siitin ibsa rakkoon. Maayikii qabadhuu dhageeffadhu hin xumurre. Maal taate? Dubbisi Baradhuu maayikii qabadhuti. Anuus hin barsiisa rakkoon. Namni waanuma isheen irra teesse bu'e teessetti illee bu'e uffata isaa haa miiccatu dhagna isaa haa dhiqatu hamma galgalaatti immoo xuraa'aa ta'uu jedha. Laal dubartiin xurooftuudha je'ee kala fakaa'u maal inni macaafa. Iddoo ciisichaa yookiis waanuma isheen irra teessetti yoo bu'e hamma galgalaatti xuraa'aa haa ta'u. La hawla wala quwwata illa billah. Kanaamit ka ammallee nama dhibu dubartii qofa osoo hin taane dhiirillee xuraa'aadhaa jedha. Isin haa dubbisu. Ayyee galatoon isa kanarratti ibsa siif kenna. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu kan kee qofa dhaga'uun qabu. Baradhu siin jedhanii jiranii barsi. Sibee ustaazonni baradhuu siin jedhanii jiranii taa'iti. Yeroo isheen laguu argitu dhiirri biraan gahii yookiin immoo wal quunnamtii saalaa waliin hin raawwatiini. Dhiigni ishee keessaa bahu xuraawwaadha. Saayitii ishee laguu argitu sanatti. Saayitii isheen laguu argitu sanatti dhiirri tokko dubartii sana biraan gahin yoo tasa ga'e immoo Tole hayyee maayikii qabadhaa. laawuu qabaa jechuusaati.
Macaafa qulqullummoo Atillee xuraa'aadhaa siin jedha gubbaarraa macaafni. Ka kaastee dubartii dubbista xumurree malee miti. irraa kuttee miti Ooyi kanatti tasgabbaa'e. dubbista. Siigalee? Dubartii qofaa miti dhiirrillee xuraa'aadhaa jedha macaafni. Maal jedhaa mee ka dhiiraa haa dubbisu. Isin Israa'eelonni namni saala isaa ifaatti isin yaa dabalu qoya akka sirri isin mul'atu. لا إله إلا الله مال جرى لما شافتي أعوذ بالله Wallaahi dhiirrillee xuraa'aadha jedha. Macaafni boqonnaadha. Dhiirri Macaafni xuraa'aadhaa jedha. bara Mee baraadha. takka isin yaa dubbisu. Macaafni karaadha. Macaafni dhugaadha. Macaafni qulqulluun. Isin Israa'eelotaan namni saala isaa keessatti waa dhangala'u. Sababii dhangala'uu sanaaf inni xuraa'aa hin ta'a jedha. Qoyi inni jiniiti. Icciitiin kun akkan baaneefi bar. Xuraa'ummaan waan xuraa'ummaan wallaahi xuraa'ummaan wanti tokko saala namaa keessaa dhangala'uudhaan dhufu kanatti fufee jira. Saalli isaa itti fufee yoo dhangalaase yookiis dhangalaasu yoo dhiise namichi xuraa'aadhuma. Sireen namichi saalaa isaa keessaa waa dhangala'u sun irra ciisu hundinuu wanti inni irra taa'u hundinuus xuraa'aa hin ta'a. Namni siree namichaatti bu'e uffata isaa haa miiccatu, dhagna isaa haa dhiqatu, hamma galgalaatti immoo xuraa'aa haa ta'u jedha. Hattan qodaa nafte cabaa beekaa. Ittuma fufees ni dubbisa. Namni wanta namichi saalaa isaa keessaa waa dhangala'u sun irra taa'u uffata isaa haa miiccatu, dhagna isaa haa dhiqatu, hamma galgalaatti immoo xuraa'aa haa ta'u jedha. Qoyi dhiirri sila laguu ni argaa gaafii kiyyaasumaan. Dhiirri laguu ni argaa tarii dhiirri kiristaanaa yoo argitanii wallaahu a'lam nuti garuun arginu. Asumaan gaafii kiyya jechuun. Wanti saala dhiiraa keessaa dhangala'u kun maali? Ka akkanan nama xureessu kun. Namni namicha isa saala isaa keessaa waa dhangala'utti bu'e uffata isaa haa miiccatu, dhagna isaa haa dhiqatu, hamma galgalaatti immoo xuraa'aa haa ta'u jedha. Namichi saala isaa keessaa waa dhangala'u sun nama qullaa'a tokkotti yoo tufe hancufa amma sirriin naa qabadha hancufa isaa. Namichi itti tufame sun uffata isaa haa miiccatu, dhagna isaa haa dhiqatu, hamma galgalaatti immoo xuraa'aa ta'u jedha. Hattan hancufni keessan nafteen xuraa'aa ta'a jechuu yeroo san. Tole. Kooraan namichi saalaa isaa keessaa waa dhangala'u irra taa'u hundinuu xuraa'aa haa ta'u. Namni mi'a inni irra ture keessaa tokkotti iyyuu bu'u hundinuu hamma galgalaatti xuraa'aa haa ta'u. Namni mi'a sanatti baatus uffata isaa haa miiccatu, dhagna isaa haa dhiqatu. Hamma galgalaatti immoo xuraa'aa haa ta'u. Namni utuu namicha saala isaa keessaa waa dhangala'u sun harka isaa hin lollaatin itti bu'u uffata isaa haa miiccatu. Dhagna isaa haa dhiqatu, hamma galgalaatti xuraa'aa ta'u. Namichi saala isaa keessaa waa dhangala'u sun qodaa suphetti. Maa jarjarasa? Maa macaafa keessan? Macaafa keessanii. Haasa'uu bichaa otoo hin taane dhaggeeffadhu. Akkas jechuun walquunnamtii saalaa yoo gaggeessite sooftii jedha otoo hin taane dhiqadhu qulqullaa'ii jedha. Waa'ee walquunnamtii saalaatiin laguu argita isa jedhamu dhangala'aan ba'u qaama isaa keessaa dhangala'aan ba'u laguudha kan si keessaa ba'u. Ispeermii kan jedhamee waamamu ispeermiin suni yoo huccuu kee tuqe yookiin immoo huccuu siree atirra ciisurra yoo xiqqe ispeermiin xuraa'aadha jettee amantaa? Qulqullaa'aa. Ispeermiin xuraa'aadha jettee amantaa? Bakka hin taanetti yoo ba'e xuraawwaadha. Bakka wayyaa keerra yoo bu'e xuraa'aa miti. Kanaafuyyuu ispeermiin xuraa'aadha jettee amantaa ati immoo ispeermii san irraa dhalattee kanaafuu atillee xuraa'aadha jechuudha. Sababni isaa ati nuuka irraa dhalatte kan rabbiin irraa si uume ispeermii irra waan ta'eef xuraa'aa irraa uumamte jechuudha. Ati ispeermii ofirraa dhiqattu. Miicuu fi kun garagaraa bar. Miicuu fi xuraa'ummaan garagaraa. Ati ispeermii ofirraa miicuu xuraa'ummaa fi dhangalaaftee makaatee sireerra dhangalaastee wajjuma ciista wajjuma gangalattaa jechuudha. Ilaalaal. Macaafni keenya garuu qulqullaa'aa jedha. Qulqulleeffadhaa. Xuraa'ummaadhaa fi qulqullummaa sun garagara. Kanaafuu yoo ati ispeermii irraa dhalattee ispeermii xuraa'aadha jedha. Ati garuu ispeermii si keessaa bahu yeroo sireerra dhangala'u irra gangalattee irra raftaa jechuudha. Mee tana dubbisaa. Namichi saala isaa keessaa waa dhangala'u suni qodaa suphetti yoo bu'e qodichi haa cabuu jedha. Qodichi haa miiccamu yoo jedhe maal rakkoo qabame? Marzii wayii qabamoo? Irra gangalattee raftaa dhabduse. Irra gangalattee raftuuse nakkan. Qodichi suni haa cabuu jedha. Kan keetti yoo bu'e ati yoo qodaa wayii harkaan dhabde maaf qodaan caccafama dha itti dhiqatta waa rakkoo miti kan kee itti ni jedha. Hin dhiqannu jedha akkas taanaan amma firaashiirra yeroo bu'u
Dhiqachuu Waa isa qabdaa, naa dhiisee. dhiqachuu qabdaa. Firaashii keerree qulqulleessuu Okay, qabdaa. firaashii yoo tuqiftu yoo halkan mana Jimmettee maali? Mana maskeebii irra maali firaashii kana gangalattee, hin ispeermii gubdaa. irra gangalattee deemtaare. Hin dhiqattu Obboleessa jechuudha. Abduu dhaggeeffadhu Seensi waca dhiisi. Maal kun gurbaan mataa xashiin? Na dhaggeeffadhu muutii irraan kaafatanii. Chiinsinidha malee. Dhaggeeffadhu. Waa tokko Amma dhaggeeffachuu. abbummaasitti na dabarsaame. Abbummaa. Mee ati taa'ime nama waan dhaggeeffanne asirraa affeeruu hin danda'amu. Namni tokko yoo otuu firaashii irra ciisu halkan abjuudhaan illee haa ta'u wanta amma jedhamu kun irraa addiniidha firaashii sana hin gubamoo maal godha? Amma hin gubduu sin firaashii sobaa bar akka waan ibidda wayiitti ilaalu jarri kan wareenyaa. Kanaaf amantii keessan sirriitti baradhaa. Piliis otoo amantiin baratin asirraa amantiin tuqameettanii nama xabaqaa ta'uuf hin fiigina. Dura baradhaa. Waa'ee kanaa irratti dabalee waa isiniif ibsu jira Abduse. Waa'ee makanaa jechuudha. Tokkoffaa irratti ispeermiyyuu osoo jedhame ispeermiin itti fuufaa ta'een dhangala'uuyyu. Yoo itti fuufee ka dhangala'uu jedha maal cadhisee dhangalaasa mee isin yaa dubbisuu irra deebi'ee isin dubbisaa akka ifa ta'uuf jechuu gooteen kuni cadhisee yoo itti fuufee dhangala'e jedha. Wanti itti fuufee dhangala'u maal inni ispeermii yoo ta'e dhangala'ee kee dhaabbata malee itti fuufee cadhiseetuma dhangala'u. Ila irra isinii deebi'ee akka isinii galuuf. Isin Israa'elotaan namni saala isaa keessaa waa dhangala'u. Ayyeessu Ahmad. Dhiifama waliin akka yaadachiisatti waa si yaadachiisee darbuu fi dhimmicha amma fakkeenyaaf qoqaa namni biraan dubbatina dhimmichi dhimma arrabaa ta'ee waa'ee Abu Muwaazas fidan. Abu Muwaazas jalqabaa nama dhuunfaadha. Akkas. Dhugaadha. Amantii miti. Abu Muwaaz Islaamummaa miti. Nabi Muhammadiin miti. Nama tokkodha. Nama dhuunfaadha. Arrabsee dhiisee waan godhetti Abu Muwaazti itti gaafatama. Itti gaafatamummaadha yoo ta'e. Yesuus nama tokkodha. Waaqa jedhamee amanama mini. Yesuus nama hin arrabsine wangeela keessatti. Yesuus nama hin arrabsine. Inni si waaqa jettan isa sana baasiitii itti mul'isi waan inni jedhee arrabsa waliin. Galatoom. Okay. Gowwaafa jedhee nama arrabsaa bara ilmaan bofootaafa jedhee nama arrabsa. Mee fakkeenyaaf Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 40 waan akka inni jedhee nama arrabsu ilaala. Isin gowwoota nana jedha. Duuba isaa isa uumetu keessa isaas immoo uume mitiiree jedheen gowwaa jedhaniin tokko jedhaa qabadha. Dubartii takkaan immoo saree jedhee arrabse. Sirri naa qabadha saree jedheeniin itti dhuftee jennaan wangeela Maatewos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irraa kaasnee lakkoofsa 22 irraa kaafnee dubbisnu yookiin 24 irraa. Mee 22 marraa kaafnee dubbisnu kunoo dubartiin kan aan tokko naanna'aan biyya sanaatii dhuftee sagalee guddaadhaan ilma Daawit gooftaa koo intalli koo hafuura hamaadhaan qabamtee jirti anaaf maari jette. Yesuus garuu sagalee tokko iyyuu isheef hin deebifne. Barattoonni isaa yommus gara isaa dhufanii ishee nu booddeedhaa iyyaa deemtu kana waan isheen barbaaddu godhiif biraa deebisi jedhaniin. Inni immoo deebisee ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'el badan duwwaaf malee hin ergamne jedheen. Dubartittiin garuu dhuftee miila Yesuusitti kuftee yaa gooftaa nu gargaari jetteen. Yommus deebisee buddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaa darbachuun ba'eessaa miti ittiin jedheen. Isheenis eeyyen yaa gooftaa haa ta'uyyuu malee saroonni maaddii gooftotaa isaanii irraa isa harca'u in nyaatu jetteen. Saree je'eenii arrabse jechuu. Amma osoo Nabi Muhammad saree je'ee nama arrabsee jiraate silaa kunoo akkana nama arrabsa je'aa qabatanii olii gad deemaniin. Alhamdulillah Nabi Muhammad nama arrabseen. Garuu Yesuus Kiristoos saree jedheenii jira. Gowwoota jedhee jira. Isin ilmaan bofootaa jedhee jira. Iddoo hedduutti wantoota hedduu fayyadamee jira. Wantoota hedduu. Kana qofaa miti. Waaqayyollee kakuu moofaa keessatti dubartii maal jedhee arrabsa. Dubartii takkaan maal jedheen isii qaama saalaa haga harree gahu hawwituu je'eeniin mee isin yaa baasu ragaa waliin dubbadha. Sababni isaa yoo ragaa waliin hin dubbanne waan an kijibaaru se'anii waan an arrabsaaru waan se'aniif. Akkasii wayyuure ragaa waliin. Maal jedheeniini isheen biyya sanatti michoota ishee warra dhagni isaanii dhagna harree fakkaatu sanyiin dhagna isaanii keessaa ba'us sanyii isa kan fardaa fakkaatu hin hawwitee jedha. Bar amma akkana dubartee arrabsaaru kun waaqayyooma mataa isaati kana dubbate. Laal isheen biyya sanatti
michoota ishee warra dhagni isaanii dhagna harree ga'u jette ilaal qaama saalaa haga harree ga'u hawwite amma namni tokko osoo amma jecha kana osoo waliin jedhe arraba akkaa irraa boodaati. Laal akkaan arraba akkaan irraa boodaa ka waaqayyo dubartii arrabsa. Isheen biyya sanatti michoota ishee warra dhagni jechuun qaamni saalaa jechuu. Qaama saalaa haga harree ga'u hawwite je'ee macaafa keessatti arrabni dubartiidha arrabsame haga kunoo amma sa'a kanaallee keessaa kutanii hin baafne ima arrabsan kunoo ammallee ima arrabsan. Namni kana dubbisu hundi waa'ee isii ima dubbata. San qofaa miti ammallee waa inni jedhuun hin laal. Isaan biyya Gibxittiin eejjan isaan ijoollummaa isaaniitti eejjuu jalqaban achitti harmi isaanii in qaqqabame mataan harma durbummaa isaaniis in sukkuumamee je'ee icciitii dubartii takka akkana baasa. Harmi durbummaa isii in qaqqabame mataan harma durbummaa isaaniis in sukkuumamee jedha. Icciitii dubartii takka akkanatti gadi baasee akkasi arrabsee salphisa jechuudha. Ammallee lakkoofsa 8 irra maal jedhaa? Eejjummaa ishee isa biyya Gibxitti jalqabdee hin dhiifne. Namoonni yeroo ijoollummaa isheetti ishee wajjin ciisan mataa harma durbummaa isheetii sukkuumanii hawwa eejjummaa isaanii isheerraan dhangalaasanii jedha. Amma kana barka dubbataaru osoo Qur'aana ta'e wallaahi jarri tun nun jiraachiftu sirim bakka kanuma qabatanii deeman. Macaafa baalagee je'anii Qur'aana keenya qabatanii silaattiin zooran osoo booteen kun Qur'aana ta'e alhamdulillaahi Qur'aana keessa waan akkanaa hin jiru. Baguma Qur'aanan ta'in baga macaafa ta'e nuti wantoota akkanaa kanneen ittuma dhiifnee deemna. Amma macaafa kana jecha waaqayyooti macaafni jecha waaqayyooti kan jarri jedhan. Kanumatu macaafa waaqayyooti jedhan. La ilaha illallah. Fiilmii Ispartaakas tokko hojjechuudha hin ta'a asirra bara. Rakkoodha wallaahi. Kunoo akkana kanaa olillee baasuun hin danda'ama ammaa fi agana yoo baasne ingaa inshaallah. Ustaaz Ahmad dubbadha. Nama biraaf dabaree kennaani biiziidha namatti mana jira. Akkas warri mana awwaleetti ofii keessanii wal guurtanii akka namni hin dubbanne namarratti wacitanu meekottaati manni firiidamiidhaan mirgi keessan eegamee dhugaa barsiiftu yoo ta'e kottaa sodaattota mana keessatti akka namni dubbanne yeroo takka dubbadhu meemmoo waan amma dubbatame kanarratti wal ilaalchisee tokkoffaa irratti ulfaadhaa galatoomaa Ustaaz Abdul Fattah inni itti aansee immoo kan dubbachuu barbaadu akkuma Ustaaz Ahmad jedhanii Abu Muaz yookaan ammoo Ustaaz Abu Muaz waan namni namaan jedhe ofirraa deebisuun ammoo waan namni afaan baalagatu gisee barsiifamu keessatti waan barsiisu dhiisee keessaa utaalee namni miira keessa galee waa dubbachuu irratti namni waa dubbata ilma namaati si galee garuu immoo warroota akka amma mucaa immoo seenee kana dhimma amantii musliimaatiin wal qabsiisee oromummaa fakkeessee wanni inni nama gaafatu waan biraati yoo musliimonni waan akkasii deebisan ammoo akka namni waan biraatti nama laalu kuni siyaasa ammas seenee maal godha siyaasa mataa ofii yookaan amantaa jechuun siyaasa miti qumaaraan ittiin taphatan si galee warroonni akkanaa kunni warra siyaasa qumaaraatiin taphatuu barbaadu warra agartee oromoo biratti ofiifiitii fudhatama barbaadee nama biraa ammoo xiqqeessuu barbaadu warroota akkanaa kana yeroo hedduu waan amantaarraallee waan hin beekneef hin galchinaallee hin haasofsiisanaallee si galee dura macaafa ofii gattaa'ee macaafa ofii hubatuu qaba jalqaba irratti namaa waa jechuu irratti si galee lammaffaa irratti ammoo siyaasni amantaan hin ta'u siyaasni amantaan hin ta'u amantaan siyaasa taphachuun hin ta'u si galee walumaa galatti waan macaafa irra jiru yoo dubbatte waan quraana irra jiru yoo dubbatte dhiira yoo taate akkasitti haasa'e bakka amantaatti siyaasan hojjetina tanumaan dabarfachuu barbaade ulfaadha galatoomaa itti fufaa yaada keessa. Ustaz Gingil jajirta. Ani rifa wajjin nagaasin hin jirre garuu. Sayyuu dubbadha inshallah. Sagalee ol fudhadhee haasawwan itti mijatu. Siifis nageenya haa ta'u akkamii kenna. Ustaaz Ahmad ani falmiin dhufne garuu gaaffii qaba gaaffii gaafachuu dhufe. Ayyee gaafadhu. Okay. Ani amantii kamiyyuu nan kabaja jira miti. Waan abbaan kamiyyuu ani amma fakkeenyaaf yoo na gaafatte ankoon beeka malee quraana keessa waan jiru waan beekuun qabu. Garuu baradhee gaafa baradhee kun sirriidha kun sirrii miti jedhee falma malee ammaan hin baratanitti waan namaan falmuun qabu kan koo beekuu yoo ta'e malee gaaffii tokko.
Gaafadhu rakkoon qabu. dubartii jira miti ani warri wajjin jiraadhu musliima waan ta'eef dubartiin tokko yeroo garaa dhukkubbii ishee yookiin immoo waraababaa isheetti dhufee hin salaatti quraana Gaafii harkaan bareedaa hin na qabdu yookiin gaafatte. salaata hin goote. Ayyee gaafii bareedaa na gaafatte. Akka amantii islaamummaatitti dubartiin takka gaafa xuriin ji'aa itti dhufe wantoota isiin irraa dhoorgamtu jira, wanta isiin isiif hayyamamu jira. Fakkeenyaaf isiin mataan isii xurooftuudha hin jedhamtuun. Salaata hin salaattu. Walqunnamtii saalaa hin gootu. Garuu abbaa warraa ofii waliin ni taphatti, wajjin ni ciifti, nyaata waliin ni nyaatti, wanti isiin qabde xuraa'aa miti, uffanni isiin uffatte xuraa'aa miti. Ilaalaal garaagarummaa keenya. Garaagarummaa amantii islaamummaa keessa jiruuf kiristaanummaa keessa jiru keessaa tokko maal inni? Waliin taphachuu ni danda'a. Ka dhoorgamu maal inni? Walqunnamtii saalaatii fi salaata qofa. Garuu hoo waliin taphachuu hin danda'anii, harka wal qabanii waliin deemuu hin danda'anii, fataa waliin jechuu hin danda'an. Nyaatallee waliin nyaatuu hin danda'anii, nyaatallee gochuu hin dandeetti.